Baganagaan dhufte. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal jette mee irra naaf deebi'i hin dhageenye si'a tokko mee irra naaf deebi'i. Hin dhageenye moo gurraan hin dhageessu duudaadha. Baganagaan gara baankii keenyaa dhufte. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siin jedhe. Maaligaa akkamittiin salaama sii deebisuu danda'a mallattoo musliimaa tokkof ofirraa hin qabdu akkamittiin beekee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh siin jechuu danda'a. Mallattoon tokko sirraa natti mul'anne aadaa Oromoo keessattis dubartiin rifeensa qullaa dabbasaa qullaan deemtu surreedhaanis hin deemtu dubartiin kanaaf akkamittiin waalaikum salaam jedhee sii deebisuu danda'a. Maali hoo kana hunda akka abbadda. Lakki sitti haafu ana dhiira meeqaan na bira dhufa guyyaa guyyaadhaan biiroo kanatti nama meeqaan na dubbisaa oola. Haya si dubbisuu dhiisaniis ana nan galchu. Ani dubartii surreen deemtuu fi dubartii rifeensa qullaa deemtu argaa isaaniitis hin fedhu. Amma gaa an baankiitti hajameetiin dhufe sitti hajameen dhufne dhimma kiyya naa fixi. Hayyaa haa ta'u maaliin si gargaara maaliif dhufte rakkoon kee maali? Haa galatoomi mallaqa barbaadeetiin dhufe ATM'dhaan gaafan baasu na dide ATM haaraa akkanaa baastaniifin isin bira dhufe ATM'n kiyya inni dura na jalaa bade. Hayaa akkas taanaan gaarii. Ammaa fi hojjetaan keenya kan dhimma ATM irratti hojjetu hin jiru bahee jira. Laqana nyaachuu baheera booda deebi'i anis garuu amma boonedha wajjin otoo deemne maal sitti fakkaata wajjin haa baanu anis gara manaa deemee laqana nyaadhee deebi'uuf hin deema sitti tola otoo wajjin deemne. Haya rakkinan qabu ni deemna beenu kalaas. Yaa bareeddu konkolaataan teetimoo tan waajjiraati duuba. Konkolaataan kiyyuma baankii keenyan naaf bite beektee tajaajila yeroo dheeraa qaba baankii kanarratti baankiitu naaf bite manas naaf biteera baankiini. Abboo baankiin keessan baankii warra faranjiiti natti fakkaate. Kan konkolaataa bitee dhalaatti kennu baay'ee nama ajabsiisa baay'ee akka aadaa Oromootti safuudha beektaa dubartiin konkolaataa oofuun hedduu safuudha kun baay'ee nama ajaa'iba. Maali mirqaantee dhufte kan oduu sitti baay'isu amma oduu dhiisi wal haa barru. Hayyee wal baruun bareeda ani maqaan kiyya Isaaq Haaji Ibraahim naan jedhani Arsii Boqojjiidhaani. Waaw maashaallah Boqojjii biyya burqaatti lootota biyya dammaa afaannanii biyya qamadii fi garbuu sanmoo biyya biraa baanta. Biyyuma sanii biyya badhaatu biyya burqaatti lootota biyyuma sanii amma bu'uufiin deema na buusi booda deebi'a nagaatti chaaw nagaan ooli. Yaaboo har'a gudii ta'eemi waan ajaa'ibaan irra raawwatame. Maali maal taate bakka dalagaa baankii ooltee miti maaltu si mudate rakkoo maaltu jira? Siifin himaa mee kottu taa'i. Hayyee maaluma taate maaltu si mudate? Beektaa har'a ganama iddoo baankii keenyaa iddoo dalagaatti otoman dalagaa dalaguu jiru gurbaan tokko dhufee beeyte. Gurbaan hogga dhufu takkatti maaniin assalaamualaikum jedheen inni immoo salaama naa deebisuu dide maaliif naa deebisuu didde jennaan ati rifeensa qullaa deemtaa surrees godhattaa akka shari'aa islaamaatis akka aadaa safuu oromootis kun dhorkamaadha akkamittiin salaama sii deebisa naan jedhe amma dhimma si barbaaduu fi ATM kiyya na jalaa badee mallaqa barbaadee dhufe sittiin haajomne naan jedhe gurbaan akka malee bareeda takkittumaan onnee kiyya na dhoose siin jedhaabu erga yeroo sanirraa eegalee ilaa haga amma onneen tiyyaa akkanatti na dhaabatti maal jetta mee furmaanni maali wajjinis deemee konkolaataa kiyyaanis wajjin deemnee homaa deebii naa kennuu hin dandeenye natti qalladeetuma na biraa bu'e. Hayyee kuni baay'ee salphaadha amma kallattumaan suuqa deemnee butukii deemnee uffata bareeda sii binna gubbaarraan isa mataa keetti marattuu fi akkasuma uffata hunda sirraa jijjiirra isaafis laaltee shamiza yookaan koota yookaan waan wayii laaltee bittaa fi san booda bilbilee fi bira dhaqna. Atis uffata kee uffattee isaafis uffata wayii bittee dhaqxa kanuma rakkinan qabu ka'ee amma adeemnu. Oh my god. Aboo kam maal asii goota? Ganamaas wajjin turre ammas kaa oofee walitti nu fide amma bar hiriyaa ta'e wajjin haasayaa ture suuqa deemee uffata bitadha isaafis mucaa akkanaa jedhee itti haasa'ee suuqa deemee uffata bitachuu qaba iskaarfaa kan mataatti maradhuu fi akkasuma uffata biraa jijjiirachuu qaba jedheen dhufe akka tasaa immoo suuqa kan keen dhufe suuqni keeti moo qacaramtee hojjetta? Lakki suuqni kiyyuma maaliifan qacaramee dalagaa ani nama ofiif suuqa banachuu hin dandeenye moo maal sitti fakkaate suuqni kiyyuma. Amma maal barbaadda maal siyaa kennu? Amma kaa uffataati ganamaan dhoorkite san isa kaa maaliif hin uffanne naan jette sana isa beektachuuf hin dhufe kaa mee bareedaa akka kee bareedu wayii ilaalii naa kenni kaa iskaarfii gubbaanii uffatanii fi
Akkasuma uffata shemizaas narraa jijjiiri hunda isaanii kaa naa kenni mallaqas guddaan harkaa qaba. Hayyee rakkinan qabu amma iskarfaa fi shamiza siif kenneetiin jira qarshii 2,500 kafaltaa isaan lamaanii fi gatii rakka isaanii sitti gurgura isaan lamaan bitadhu. Aboo maashaa Allah gurbaan numa bareeda boo uffanni inni natti gurgurees akkuma isaatti bareeda. Akkam godheetiin mucaa kana argachuu danda'a. Yaa Rabbi naaf lakkisi aboo otoo isa jaaladhee bakka waa hundi naaf guutame saksas ta'e jechuudha baran. Amma kaaffee yookiin hoteelaa yookiin reestorantii gaarii tokko taa'eetiin achi taa'ee bilbilee fi yaama yoo dhufe waan hunda itti hima waan keessa kiyyatti qabadhe hunda ittiin hima sodaa tokko malee itti himeetiin akka isa jaaladhu hunda waan hunda isa hubachiisuu qaba. Yaaboo onnee kiyya na dhoosee bara boo gurbaan akka malee bareedaa. Amma kaa taa'eetiin taa'ee bilbilee fi achittiin eegaa. Heloo bareedaa assalaamu alaikum. Eessa jirta siin barbaade? Heloo dhagaamu? Dukkaanan jira suuqaa bakka hojiitiin jira maal nagumaan na barbaadde? Nagumaanin si barbaade dhimmaafin si barbaade naaf kottu adaraa nangatini kophaa kiyyan jira dafi kottu kaaffeettiin seegaa jira. Hayyee ni dhufa kaaffee kam jirta? Kaaffee fi reestorantii haqiiqaa jira dafi kaa hin ture daqiiqaa 10 booda sin eegaa dafi. Yaa bareedduu tiyya dhiifama aniin tureemi bakka dalagaatiin ture dhiifama amma kaa waan nyaattuu fi waan dhugdu ajajamii. Anas si afeera gaa afeerriin kiyya ati na yaamtuu sanas si afeera. Akki hin turre galatoomi hundumaafuu gaa abuma nama yaameen nama afeera baga dhufte. Ammoo fataa zanaa jettee bareedeetii dhufte kunoo anis bareedeetiin dhufe uffata sirraa bitadhe hunda uffadheetiin haala mana arguu jirtu kanaan dhufe akkamii maal sitti fakkaata hin bareenne? Waaw maasha Allah aboon numa bareedde kaa amma kaa maashuu akka fakkaattan siin jedha amma isa duraa caala hedduu sitti tolee jira maasha Allah ijarraa fi siin jedha. Galatoomi imaalumaa fi har'aan tana kaa waan hanga irraa garaa kiyyatti qabachaa tureen siimuu deemaa jechuu kanaafuu narraa qeebalta moo hin qeebaltu? Hayyee maal natti haajomte? Dhugaa dubbachuuf taanaan an yeroo jalqabaatiif akkan si argeen si jaaladhee jira jaalala dhugaatiin si jaaladhe haala kee amala kee gorsa kee isa waa'ee uffata gorsa irraa kaasee haala uffannaa kee waan hunda ilaalee kanaaf si jaaladheetiin jira har'a furmaata tokko waan tokko akkanaa himtuu fi si gaafachuuf hin dhufe. Anis dhugaa yaa bareedduu tiyya si jaaladheetiin jira garuu sitti himuu sodaadheetiin ilaaha gaammaa ture ilaaha hangaarraa ture hayyee galatoomi waan keessa koo jiru anis kunoo baasee siif himee jira arma booda ati tiyya anis keeti galatoomi naaf jiraadhuun siin jedha. Hayyeessi faataatu ammaanis bakka dalagaatiin deema atis bakka dalagaa deemi yeroo itti aanu wal agarraa walii bilbilaa waan jiru kaa wajjin haasofnaa waliin mari'annaa nagaatti chaawu baay baay.